Akkam jirtu hordoftoota keenyaa kun ardaa gaazexeessotaati. Ardaan gaazexeessota keenyaarraa kan irratti xiyyeeffatu filannoo waliigalaa marsaa torbaffaa irrattidha. Mari'achuufis istiidiyootti kan argamne Zallaqaa Waljirraa, Bayyanaa Taaddasaa fi Mangashaa Daargeeti. Isinis hanga xumura qophii keenyaatti akka nu waliin taatan isiniin jenna. Walitti deebinee jirra. Kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenyaa keessumaa kan jalqabarra kaasee mariin keenyaarraa bal'inaan kan irratti xiyyeeffatu filannoo waliigalaa marsaa torbaffaa Itoophiyaan geggeessite haalli waliigalaa maal fakkaataa kan jedhu irratti bal'inaan kan mari'annu jalqabas keessumaa filannoon kun egaa bakka sadiitti filannoon wayita geggeeffamu kan inni qoqqoodamee hojiin hojjetamaa ture jechuudha. Filannoon dura, waqtii filannoo fi filannoon booda haalonni jiran maal fakkaatu kan jedhu irratti kan mari'annu gatii ta'ee fi mee keessumaa filannoon marsaa torbaffaa geggeeffamuu isaatiin dura hojiiwwan hedduudha kan hojjetame. Mee haalli filannoon dura keessumaa filannoon kun utuu hin geggeeffamin maaltu ture, haalli jiru maal fakkaata kan jedhu achi eegallume Bayyana. Tole galatoomii filannoodhaan duratti keessumatti filannoon tokko maal qabachuu qaba, akkamiin gaggeeffamuu qaba kan jedhutu kan hojjetamu seera biyyattis yoo ilaalle ammattoo seera filannoo boordii filannoo biyyaalessaatiifis ta'e yoo ilaallu wantoonni sun filannoo biyyattiin gaggeessituudha akka gaggeessituuf wantoota dandeessisan akka ta'etti ilaalla. Kanarraa kan ka'es boordii filannoo biyyaalessaa calqaba irratti otoo gara alaatti hin bahin otoo waa'ee filannoo kanaatti hin galin ofiisaa of riifoormii ofirratti gaggeessee dhaabbata keessatti caasaa hojjetee caasaa haaraa godheen akkasumas immoo teekinooloojiidhaan of ijaaree filannoo kanaaf of qopheesse jechuudha. Filannoo kana keessatti yeroo of qopheesseen booda immoo galmee filattootaatiif akka ta'utti teekinooloojiidhaan deeggaramee hojii akka mircaa'ee jedhu moosaajii uumanii moosaajii sanaanis galmee filattootaa ariifataa fi si'ataa akkasumas immoo hunda akka hirmaachisuuf eenyullee alatti akka nafneef hunda akka hirmaachisuuf godhaa turan. Galmee filattootaa duwwaa otoo hin taane kaadhimamtoonni illee akka galmaa'aniif paartileen siyaasaatiif waamichi godhamee paartilee siyaasaa irratti iyyuu hojii guddaatu hojjetame. Paartileen siyaasaas gama isaaniitiin hirmaannaa gugurdaadha godhanii akka beektan paartilee siyaasaa gara 47tu galmaa'ee galmee isaaniitiin durattis immoo uummanni illee baay'inaan bahee kan itti galmaa'e baay'ina lakkoofsa isaanii akka boordiin filannoo biyyaalessaa baasetti gara miiliyoona 54 olii kan ta'an galmaa'uu isaaniitti argina. Akkasumas immoo hojii filannoon duraa keessatti abbaan taayitaa miidiyaalee Itoophiyaallee gahee mataa isaatii baateera. Miidiyaan biyya keenyaa kan biyya alaa akka filannoo kana gabaasaniif qophii duraa taasisee ture. Galmee isaaniirraa kaasee eeyyama kennuurraa kaasee akkasumas immoo yeroo qilleensaa paartilee siyaasaatiif akka ramadamu taasisuu keessatti hojii gugurdaatu hojjetame. Kanarraa kan ka'es wanta kana durallee hin baramne biyya keessatti paartilee siyaasaatiif yeroo baay'ee yeroon kennamu gabaabaa, paartii aangoorra jiruuf immoo yeroon kennamu bal'aa akkasitu ture. Filannoodhaan duratti hojii hojjetame hojii gurguddaa kaasuu dandeenya. Zallaqaan waan itti dabaltu keessumaa maaliif amma filannoon dura hojiiwwan hojjetaman keessaa galmee filattootaa wajjin wal qabsiisnee ilaaluu dandeenya. Galmeen filattootaa lammiilee miiliyoona 54tu isaa oltu galmaa'e jechuun iyyuu hiikoo mataa isaa kan qabu. Baay'inni lakkoofsa uummata biyya tokko yoo fudhanne biyyoota ollaa keenyaa ilaaluu dandeenya. Biyyoota Awurooppaa Ameerikaa keessa jiran ilaaluu dandeenya. Kanallee hiikoo mataa isaa akkamii qaba, waan duri hojjetame sun kan jedhu waan ilaalteetle. Galatoome Mangeegaa akkuma beekamu filannoon bu'uura dimokiraasiiti. Akkuma muuxannoon biyyoota adda addaa akkuma inni mul'isuttu biyyoonni guddatan dinagdeetiin siyaasaan hawaasummaatiin kan guddatan yoo ilaalle dimokiraasii lafa waan qabsaniif. Dimokiraasii lafa qabsiisuuf inni jalqabaa maadha? Filannoon murteessaadha. Filannoon yoo uummataan mootummaan tokko filatame mootummaa filateen immoo uummanni yoo bulee biyya sana keessatti tasgabbii jiraata, waliigaltee jiraata, guddina dinagdee jiraata. Kana gochuuf Itoophiyaan yeroo dheeraa fi yaala adda addaan taa'aa tureera. Bara Minilik irraa jalqabee jechuudha. Haa ta'uti garuu baay'een isaa filannoo jechuu hin dandeenyu. Amma garuu wanta amma yeroo dhiyootti Itoophiyaa taa'aa jiru akkuma muuxannoo idil addunyaatti biyyoonni guddatan biyyoonni filannootiin yookaan immoo dimokiraatiin fakkeenya ta'an keessa darbanii sirna sana keessa darbaa jirti Itoophiyaan. Fakkeenyaaf akkuma dura bayyuun kaasaa ture filannoon dura maaltu barbaachisa? Inni jalqabaa Itoophiyaa keessatti rakkoo siyaasaa furuu kan dandeenyu filmaatan duwwaadha, sagalee uummataa duwwaadha waan jedhu lafa qabsiisuudha. Uummanni kuni gara sanatti akka inni ce'u aadaan baay'ee jira biyya keenya keessatti. Fakkeenyaaf aadaa Oromoo fudhattee sirna gadaa keessatti akkan ittiin wal bulchu sirna dimokiraasiitiin akkaataan aangootiin walii dabarsaa ture. Inni kuni duudhaa keenyatti deemuu qabna wanti deemuu jira biyya kana keessatti. Akkasumas immoo muuxannoo biyyoota addunyaa fudhannee
gara biyya keenyaatti ofinne rakkoo siyaasa cabeen siyaasa biyya keenyaa furuu dandeenya filannootiin tarkaanfachuu dandeenya waan jedhu irratti xiyyeeffatame jechuudha. Kanarraa ka'uutiin biyya tokkotti immoo inni jalqabaa dhaabbileen cimaa jiraachuun barbaachisaadha. Kanneen sana raawwachiisuu danda'an. Kanneen raawwachiisuu danda'an akkuma amma biyyeen kaasaa ture boordiin filannoo biyyoolessaa bilisa ta'ee namoonni achi keessatti hirmataman namoonni beekumsa gaarii qabanii muuxannoo gaarii qabanii filatamanii hojimaata diriireef haala heera mootummaa irratti hundaa'ee hojii isaan hojjetaniini akkuma itti dura kaastee namoonni gara miiliyoona 54 lammiilee miiliyoona 54 isaa olii biyya kanatti sagalee yeroo jalqabaman kennan. Lakkoomsa kun fudhannee biyyoonni baay'ee walitti dabalamanii amma kana lakkoomsan qaban karaa hirmaannaa uummataatiin fudhanne. Inni kan biraan paartilee siyaasaa. Paartilee siyaasaa gara 42dha filannoo kanarratti kan hirmaate. Paartileen siyaasaa kun immoo hirmaachuu duwwaatu hin taane biyya kanaaf maal qabannee dhiyaanna uummata biyya kanaaf maal qabannee dhiyaanna maal finna waan jedhanii ifatte jechuudha bilisaan yeroon qilleensa miidiyaa garaatiin laatamee fi akkaataa sanaatiin eenyu maal yaada maal qabatee dhiyaata waan jedhu uummanni murtoosaa beekumsa irratti hundaa'ee akka inni murteeffatu gochuu irratti hojiin hojjetame hojii bal'aadha. Sana wajjin wal qabatee akkaataatti yeroo mormii yookaan yeroo morkottoonni dhiyeessaa turan baay'eensaa bifa seera qabuun bifa duudhaa eegeen wal kabajuutiin akkaataan ittiin gaggeeffamaa ture waan namatti tolu. Egaa keessumaa filannoo duraa hojiiwwan hojjetamuu qaban filannoo kana milkeessuudhaaf maaltu xiyyeeffannoo argachuu qaba wanna jiru wanna boordiin filannoo bal'inaa irratti hojjetamaa ture keessaa keessumaa riiformii dhaabbataa gaggeessuu teekinooloojii babal'isuu galmee filattootaa wajjin wal qabatee galmee filattootaa qofa osoo hin taane immoo kaadhimamtootaa wajjin wal qabatee hojiiwwan bal'aan kan baroota darbaniirra akka hojjetaman wanti namatti argisiisu hedduun jiraachuudha. Haa ta'utu garuu hirmaachisummaan haqa qabeessummaaf diimokiraasummaan isaa maal fakkaata? Maaliif jalqaba kaastaniittu? Yeroon qilleensaa paartileef ramadame paartileen imaammataa fi tarsiimoo isaaniitti beeksisaa turan mataasaa akkaataa kamiin filannicha diimokiraasii akka qabatuu fi haqa qabeessa akka ta'uuf dhimmoota hojjetaman keessaa. Kanaaf achi gubbaatti maal jechuu dandeenya? Hirmaachisummaan ture paartilee siyaasaa irraa jalqabee lammiileen guyyaa filannoo irratti wanni isaan argisiisan waan jiru achirratti illee waa kaasuu dandeenya jechuudha. Tole egaa akka boordiin filannoo biyyaalessaa seera tumatee bahettis akkuma dura kaafne immoo akka seerri yookaan heerri biyyattii jedhuttis dimokiraatawaa godhuudhaaf hirmaachisaa taasisuudhaaf wanni barbaachisu ni calqaba seerri kanaaf ta'u jiraachuu isaati jechaadha. Kanaaf seerri kanaaf ta'u immoo tumameera. Seerri kanaaf ta'u gaafa jennu lammiileen mirga ofiin of ibsu mirga associationii yookaan walitti dhufanii gurmaa'uu danda'uu isaanii mirga socho'uu isaanii kan hammatu jechuudha. Kana wal qabatee paartileen siyaasaa yaada ofii ibsachuu bira darbee hiriira ba'uu bira darbee galmaa'anii namni kamiyyuu umuriin isaa geenyaan filannoof akka ga'u akkasuma filachuu duwwaa ta'uu hin taane immoo akka filatamuu danda'us mirgi seeraan kaa'amee jira jechaadha. Mirgi sun otoo hin sharafameen akka hojiirra ooluu fi boordiin filannoo biyyaalessaa immoo hordofuuf to'achuun gahee isaati sanas baateera jechaadha. Isatti dabalataan immoo keessumattuu mirga freedom of speech yookaan of ibsuu kanaan wal qabatee miidiyaaleen akka dura kaasaa turre gahee mataa isaanii bahaniiru jechaadha. Kanaaf dimokiraatawaadha hirmaachisaadha akka qabeessa gaafa jennu wantoota kana dabalataa jecha. Kanaaf hojiin hojjetame gama boordii filannoo biyyaalessaatiin akka dhaabbataatti gama mootummaatiin immoo deeggarsi taasifamillee deeggarsa gurguddaa ture. Otoo deeggarsi kun hin jiraanne filannoon kun akka kana ta'uu hin danda'u. Hojii filannoon duraa hojjetameen nam hundumtuu hirmaatee yaada isaa ibsachaa ture. Paartileen siyaasaa walii isaaniitiin kophaa gurmaa'uu odoo hin taane walitti dhufanillee hanga gumii uummachuutti gumii uummatanii gumii sanaanis immoo as ba'anii waloodhaan yaada kennu ibsa kennachuu kanarratti mootummaan deeggarra kanarratti hin mormine jechuu boordiin filannoo biyyaalessaa rakkoo akkasii fideera kana soroorsuu qaba jechuu kana hunda deemamee ture jechuudha. Kun dimokiraatummaa filannichaatti agarsiisaa jechaadha. Kanarraas kan ka'e taajjabdoonni dhaabbilee idil addunyaa kan IGADis kan gamtaa Afrikaas yaadni isaan kaasan filannoon duratti illee haalli ture maal akka fakkaatu kaasaniiru. Filannoon guyyaa saname keessumaa zallaqaan uummanni maal argisiise jechuu dandeenya. Fakkeenyaaf ganama sa'a 12 irraadha filannoon kan gaggeeffamu 12 hanga 12tti
akka labsittis tumamee kan jiru jechuudha. Haa ta'u garuu hirmaannaan uummataa guyyaa sana hirmaachisummaan tokko kana. Kanaaf hirmaannaan uummataallee maal jechuu dandeenya? Kutannoo hawaasa bira ture akkamiin kaasuu dandeenya? Akkuma sila kaasne jalqabumaa uummanni yookaan immoo lammiileen baranaa ba'anii sagalee isaanii kennanii biyyoota baay'ee lakkoomsa amma kana akka isaan hin qabne kan isaan kan kaasaa turre. Inni kun immoo maarraa jalqabaa inni jalqabaa jijjiirama yaadarra jalqaba. Biyya kana keessatti rakkoon jiru rakkoon siyaasaa cabeen siyaasaa jiru furuun danda'a. Kan furuu danda'u immoo sagalee kootiin ani aangoon qabaa jedhee lammiileen yoo jalqabu jechuudha. Lammiin kuni sagaleen koo maal qaba gatii qaba. Ani mootummaa naaf ta'u biyya kana jijjiiruu danda'u filachuun danda'a. Ana tabbaa biyyaati carraa biyya kanaa natti murteessa waan jedhu jechuudha. Carraan biyya kanaa carraan koo carraan ijoollee koo carraan dhaloota dhufu na harka jira jedheeti ofitti amanamummaatiin halkan waariitiin akkuma bakka adda addaa deemnee gabaasaa turre miidiyaan keenya illee gabaasaa ture. Waarirraa jalqabee hanga waaritti kan ture gaafa filannoo sana. Uummanni kun qorratuun jedhin, roobatuun jedhin, halkanituun jedhin, guyyaatuun jedhin hiriiree tasgabbiitiin bifa naamusa Itoophiyaa argisiise addunyaatti argisuu dandeenye kan itti hirmaate. Sana keessatti olaaltaniitu ta'e maanguddoota namoota qabamanii deemanii akkasumas immoo haadholii oosanii deeggarsa barbaadanii namoonni baay'een biyya kana keessatti naga'eera. Rakkoon jiru naga'eera rakkoon siyaasaa kuni akkasitiin furuu qabna yeroo hundumaa qawweetiin yookaan yeroo hundumaa faallaa deemuutiin ta'uu qabu walitti dhufnee waliin mari'achuu sagalee keenyaan jijjiirama fiduu dandeenya jedhanii kan isaan murteessan jechuudha. Isa kana wajjin wal qabatee akkuma miidiyaaleen garaagaraa gabaasaa turan akkasumas immoo taajjabdoonni biyya alaallee taajjabaa turanii iddoo baay'eetti sirna filannoon dimokiraataa tokko eeguu qabu hordofuu qabu fakkeenyaaf naannoo sanatti akkamitti tasgabbiin akkamii jiraachuu qaba sagaleen akkamittiin icciitiin kennamuu qaba eenyutti bakka sanatti taajjabuu qaba eenyutti hirmaachuu qaba waan jedhu kana hundumaa sadarkaa idil addunyaa kallattii guuteeni uummanni kun dhiibbaa tokko malee yookaan immoo hacuuccaa tokko malee waan barbaade waan fedhasaa na fayyade waan jedhu kan baay'ee ittiin sagalee isaa kennate jechuudha akkasittiin kan namoonni baay'een illee boodatti dhufuu dandeenya kan isaan ibsaa turan. Waan jettus gubbaatti. Tole asirratti egaa filannoo guyyaa filannoo kanatti hojiin hojjetame boordi filannoo biyyaalessaatiinis kan hojjetame kaasuu dandeenya. Garuu immoo filannoo kanaafiyyuu immoo uummanni galmaa'e kun akka hin hirmaanneef gufuuwwan gurguddaa ture lagadhaa kan jedhu tureera. Qawweedhaan illee iddoo adda addaatti deemanii waraana irratti banuudhaan uummanni akka hin hirmaanne gochuutu ture. Haa ta'u malee uummanni sana hunda cabsee bakka sanatti argamuun hirmaannaan uummataa jabaa ta'uu agarsiisa. Akkamitti uummanni kun nagaaf karaa akkama inni kaasee karaa filannoo duwwaatiin aangoo qabachuun akka danda'amu aangoos akka qabu aangoon kan uummataa akka ta'es kan itti ibsa jechuun dandeenya. Gama kaaniin immoo lafa filannoon itti gaggeeffame pooling isteeshinii yookaan immoo buufata filannoo biyyattii keessatti boordi filannoo biyyaalessaatiin murtaa'ee irratti hojjetame keessatti gama 52 jiran kana yoo ilaalle calqaba irratti yeroodhaan meeshaan barbaachisu fe'amee achi gahe. Achi ga'uu duwwaa miti immoo iddoon itti filatan suni haalli mijaawaan kan jiru namoonni iddoo icciitii ta'etti sagalee isaanii akka kennaniif haala kan mijaa'e baalot booksii yookaan inni korojoon san illee bilisa ta'uusaa ifa ta'uusaa kun amma tiraanspaarensii kan agarsiisu jechaadha iftoominni akka jiraatuuf haalli godhame gaarii lammata immoo bakkuma buufata filannoo sanatti namoonni iddoo taa'aniif iddoo itti hiriiran ispeesiin bal'aan jiraachuu yookaan bakki bal'aan jiraachuun sun immoo obzarvaroonni illee warri taajjabbiidhaaf dhufullee firillee keessa socho'ee akka ilaaluu danda'u haalli mijataan uumeera jechuudha. Gaariin jiraachuu isaati argina. Hirmaannaa uummataa kana keessatti immoo dabalata namoonni hirmaatan dargaggoonni keessa jiru, dubartoonni keessa jiru, maanguddoonni keessa jiru, miidhamtoonni jiru, umurii kamiyyuu kan hin daangessine isarratti iyyuu darbee namoonni dhibeerra otoo dhukkubsatanii illee dhaqanii warri filatan amma deessee ammuma sa'a lama booda fa'aa namni filate jira. Kun ammam uummanni keenya irratti hirmaate hirmaannaa kanas immoo biyyoota biraa keessatti illee waan hin baramne akka ta'e taajjabdoonni gamtaa Afrikaas kan igaadis kaasaa turanii. Egaa keessumaa wanni namatti argisiisu filannoon sa'aatii 12 jenneera. Haa ta'uutii garuu namni sa'aatii 12 dura kan inni dhaqee buufataalee filannoo dhaqee hiriira qabachuu jalqabee bakka sanatti sagalee kennuudhaaf kan inni jedhe. Kanaaf akkasiin kaastan keessumaa biyya kana keessatti kanaan dura ni beekna. Aadaan siyaasaa biyya kana keessa ture aangoon akkamitti qabatamaa akka ture aangoon humnaa yoo hin taane qawwee yoo hin taane warraaqsaa yoo hin taane waan aangoo namatti hin fakkaattu. Haa ta'uutii garuu uummanni lakkii wanni ta'aa jiru
anaaf kana booddee sirna diimokiraasii sagalee kootiin kanaaf ta'u anatu filachuu danda'a hiree koonatu murteeffachuu danda'a wanna jedhu waan paartileen sila kaasaa turre yeroo qilleensaa fudhatanii isaan himaa turan waa isaan beeksisaa turan irratti hundaa'anii sagalee koo ebeluuf kennuun qaba ka jedhu han namni galgala haga sa'aatii jaatti haga sa'aatii jaa olittis dhaabbatee sagalee isaa kennee jechuudha kanaaf kana jechuun kan sitti argisiisu uummanni anamma qawwee miti kan na barbaachisu dhukaasa miti kan na barbaachisu sagalee kaardiidhaan dhukaasuu qofa wanna jedhu kan sitti mul'isu as keessatti wanti ilaaltu wanni kan biraa dhuguma namni bakka sanatti amma kan dibaabee qabatee aduu keessa taa'u kan ganama wayyaawwan garaa garaa uffatanii taa'u maal lammiileen Itoophiyaa wansi jechisiisudha dhuguma sirna diimokiraasiif hagam bu'uura tokko kaa'anii darbuu barbaadan wanna jedhu wanta sitti argisiisudha egaa kanaan wal qabatee filannoon kun akka qabeessa diimokiraasiidha jenne kanaaf immoo taajjabdoonni biyya keessaa biyya alaa bakka sanatti argamanii akka isaan taajjabaa turan nu kan jenne qofaatu hin taane maal jedhani warra achi dhufan immoo kan jedhu mee warri igaadirraa dhufanis jiru mee jarri maal jedhanii kan jedhu daawwannee walitti deebinaa. Ethiopian general election marked a major reform in electoral administration, introducing several institutional and technological firsts that enhanced efficiency. The National Election Board of Ethiopia, 5 million citizens to self-register online using their national IDs across multiple platforms. For the first time, candidates and political parties registered digitally, while more than 7,000 polling stations were mapped using GIS technology to improve accessibility and management. Hayye egaa walitti deebinee jirrame keessumaa bayyinaani nu qofatu hin taane taajjabdoonni egaa dirraas akkasuma gamtaa Afrikaarraa bakka kanatti argamanii daawwannaa kana isaan taasisaa turan kan isaan taajjabaa turanii kanallee waa isaan dubbii isaanii sana akkamiin ilaalteeti. Tole egaa akkas bu'een yookaan immoo gamtaa igaad bakka bu'uudhaan garee taajjabdoota igaad bakka bu'uudhaan kan dubbatanii kas bu'een akkuma beekamu itti aantu pirezidaantii duraanii kan Ugaandaa turanii amma immoo garee kana dursuudhaan taajjabbii kana gaggeessaa turanii taajjabbii kana keessattis calqabarraa kaasee filannoodhaan duraa kaasee amma dhumaatti kan isaan hordofaa turanidha kanarraa kan ka'es tokko kan isaan kaasan waa'ee boordii filannoo biyyaalessaati boordiin filannoo biyyaalessaa galmee filattootaarraa kaasee galmee kaadhimamtootaarraa kaasee kan paartilee siyaasaarraa kaasee teekinooloojiin deeggaramuu ofiisaa of haaromsuu irratti hojiin hojjete dinqisiifataati kan isaan turanii itti dabalataanis immoo baay'inni uummata keenyaa akka kanatti ba'e kun biyyoota adda addaa deemee daawwadheera akka kanaa kana hin argine kan jedhudha kan isaan kaasati hirmaachisummaan akka kanaa kun hirmaannaan uummataa akka kanaa kun ijaarsa sirna dimookiraasiif kutannoo uummanni Itoophiyaa qabu kan agarsiisudha kan isaan jedhan keessumatti immoo teekinooloojiin deeggaramuun boordii filannoo biyyaalessaa hirmaannaan uummataa akka dabalu godheera lammataa immoo uummanni illee internal displaced people yookaan immoo kanneen buqqa'an illee akka irratti hirmaataniif carraa kan bane akkasumas raayyaan ittisa biyyaallee akka irratti hirmaatuuf iddoon addaa akka isaanii qophaa'e asirratti kan isaan kaasanii gama kanaan inklusiivitii isaa yookaan immoo ammattummaan filannoo Itoophiyaa kun gaarii akka ta'edha kan isaan ibsaa turan. Waan itti dabaltu? Akkuma amma bayyaneen kaase dhagaan bu'uuraa filannoof ta'a yookaan immoo buusaati kan isaan kaasanii Itoophiyaa keessatti Itoophiyaan kanaan duras Afrikaa fi ardii Afrikaa fi waan baay'een fakkeenyummaa qabdu biyya walaba taate kan immoo dimokiraasii lafa qabsiisuu keessatti illee jalqabbiin jiru bu'uurri jiru bu'uura nama abdachiisaa ta'e ta'uu isaati kan isaan kaasan kan bilaan warraaqsi filannootti gaggeeffame Itoophiyaa keessatti evolution of election jedhanii kan isaan kaasanii sababiin isaas akkuma amma bayyaneen kaasee karaa hirmaachisuu isaatiin karaa sirna filannoon tokko idil addunyaa ittiin gaggeeffamu eegee gaggeeffamuu isaatiin akkasumas immoo teekinooloojiitiin yeroo jalqabaaf Afrikaa keessaatti yeroo jalqabaaf Itoophiyaatti lammiilee miiliyoona 5 tuqaa waan akkasii ta'anii karaa dijitaalaatiin akka ittiin galmaa'u jalqabiin kun Itoophiyaan ammam filannootiin jijjiirama fiduu hin danda'a biyya kana gara dimokiraatii ceesuu hin danda'a kan jedhu xiyyeeffannoo itti laatamuu isaa jechuun isaan kaasanii guyyaan filannoo kun guyyaa tasgabbii ta'uu isaati uummanni rakkoo tokko malee yookaan immoo dhiibbaa tokko malee waan barbaade bilisaanii kanaan dura miidiyaarraa waan paartileen siyaasaa jedhan sanarraati ka'ee
hubannoo irratti hundaa'ee yookaanis immoo barnoota argateen eenyu maal qabatee dhiyaate kan jedhu kanaan maaliin gabaa ba'e waan jedhu kana qabatee sanarratti hundaa'eeti kan filate kanaafuu bifa tasgabbii qabuun bifa nama abdachiisuutiin bifa dimokiraatawaa ta'eetiin gaggeeffamuu isaati kan isaan kaasan. Egaa keessumaa kan isaan kaasan hirmaachisummaa gaafa jennu fakkeenyaaf kanneen buqqaanii bakkeewwan garaagaraa qubatanii jiran lammiilee biyya kanaadha garuu sagalee kennuudhaaf isaanis akka nama kamiyyuu mirga qabudha. Raayyaa ittisaa yoo fudhattee fi qaamolee nageenyaa garaagaraa bakka garaagaraatti hojii argama adda addaa irra jiran isaanillee sagalee isaanii kennuu qabu akka lammiilee Itoophiyaa nama tokko isaanis waan ta'aniif harcaa'uun qabudha kun. Kana irratti keessumaa boordiin filannoo wanta inni hojjete maaliif teknooloojiin wal qabsiisuun bakka sana dhaqqabuun boordiin filannoo hojiiwwan guddaa inni hojjechuu danda'e keessaa fi kan milkaa'e ittiin jechuu dandeenyaadha kan isaan kaasan hirmaannaa uummataa olaalte uummanni dhuguma akka kanatti bahee hubannoo argateetu malee osoo hubannoo hin arganne uummanni akkaataa kanaan waan filatu beekee tasgabbiidhaan akkaataa kanaan hin geggeessuudha. Ergaa waliigalaa kan isaan kaasanii egaa filannoon kun hirmaachisummaa haqa qabeessa diimokiraasummaan isaa kan itti mirkanaa'e kan jennu xiinxala jalqabaallee kan isaan kaasan kanadha xiinxala dhumaa gara fuulduraatti akka ibsan kan isaan igaadis haa ta'u akkasumas immoo gamtaan afrikaallee kan isaan yaada kennan jechuudha. Kun isa jalqabaadha maaliif jala jalaatti wanta arganii fi haga yoonaatti firii filannoo keessattis haa ta'u maaliif filannoon gaafa adeemsifamu bakka geessedha. Deemsa mitiidha kan xumura murteessu waan ta'eef deemsa bifa qajeeltoo taa'eetiin sirna taa'eetiin deemsifamuusaadha kan isaan kaasan raawwatamuudha kan isaan kaasan jechuudha. Egaa kanaan wal qabatee isaan qofa miti. Egaa bakka kanatti kan argame gamtaa Afrikaarraa jenneerraa gamtaa Afrikaarraa immoo eenyutu maal jedhe maal taajjabanii maal arganii waa'ee filannoo marsaa 7ffaa Itoophiyaan geggeessite kun Afrikaadhaaf bu'uura kaa'eera wanni jedhan waan garaagaraadha kan isaan kaasaa turan mee isaanoo maal jedhan kan jedhu daawwanneetu kan walitti deebinu. The electoral environment on election day was generally calm, with voting proceeding in an orderly manner and voters being processed steadily across most polling stations observed. This provided an opportunity for voters to cast their vote unhindered. The introduction of technology, as was mentioned in voter registration, to complement manual registration processes potentially contributed to the increased number of registered voters, specifically young people accustomed to using this technology. Hayye walitti deebinee jirra. Egaa keessumaa pirezidaantiin Keeniyaa duraanii Uhuru Keeniyaataanis wanni isaan jedhantu jira. Filannoo kana bakkeewwan garaagaraatti argamanii keessumaa magaalaa Finfinnee ganama bariirraa jalqabaniidha. Guyyaa filannoo sanallee bakkeewwan hedduutti argamanii kan isaan taajjabbii garaagaraa taasisaa turan. Mee waa isaan jedhanis akkamitti ilaalte isaanillee waa'ee filannoo marsaa 7ffaa Itoophiyaan geggeessite waan bu'uuraadha kan isaan lafa kaa'anii jechuudha. Filannoo biyyaalessaa marsaa 7ffaa kanarratti isaan guyyaadhuma filannoolee yaada kennanii turan miidiyaadhaa fi miidiyaa filannoon Itoophiyaa kuni fair, credible and orderly jedhaniitu kan isaan kaa'aa turanii guyyaa filannoo boodaas immoo ibsa isaanii nama dhaggeeffataa turre ibsa calqabaa kan waloodhaan igaadiif waliin ta'uudhaan isaan kennanidha. Kanarratti egaa kan isaan kaasaa turan filannoon Itoophiyaadha kan bara kanaa filannoo hirmaachisaa ture boordiin filannoo biyyaalessaas hojii boonsaa akka hojjete kan isaan kaasan akkasumas hirmaattota irratti yaadni isaan qaban gara fuulduraattis Itoophiyaan maal gochuu akka qabdu yaan uummanni dargaggeessi hirmaannaa kana keessa jiraachuu paartileen siyaasaas gama isaaniitiin hojii gaggaarii hojjechuu yookaan hirmaannaa kana keessatti qooda fudhachuu isaanii kan isaan kaasan. Akkasumas immoo Itoophiyaan barnoota kanarraa fudhattee gara fuulduraatti maal gochuu akka qabdullee kaasanii jiru Uhuru Kenyaata keessumaa dargaggoonni biyya kanaa seenaa Itoophiyaa kaleessaa kaasaniitu kan isaan dubbachaa turan kanarraa baratee Itoophiyaan kan akka isaan jedhanitti keessumatti Finfinneen kan keessan duwwaa miti kan giddugala Afrikaa gatii taate kan keenya jechaatiin turanii kanaaf biyya kana even ibsasaa sana gaafsan hordofaa waan turee fi akka qoosaattis haa ta'u malee wanni isaan kaasan Finfinnee irratti nuti isin hin dhiifnu kan keenyaadha kan isaan jechaa turan. Kanaaf waa'ee biyya kanarratti imaanaa dargaggootaaf illee dhaamaa turan biyya guddoo akka taate Afrikaadhaaf bu'uura akka taate fakkeenyi asitti ta'u waan as Itoophiyaa keessatti gaggeeffamu kamiyyuu ardii Afrikaatiif haa ta'u addunyaa fakkeenya ta'uu danda'a. Galaatti abdiif barnoota akka ta'u kan isaan kaasan kanaaf jecha seenaa kaleessaattis isaarraatis filannoo kanaanis hojiin hojjetame Itoophiyaanota adda duree akka godhuudha kan isaan kaasan kanarraas kan ka'es immoo ammattummaan morkattoota akka dabalu
warreen amma keessaa baanee irra filannoo keessan jiru jedhee kophaatti of dhiibellee akka keessatti hirmaatanii fi marii biyyaalessaa kana cimsuu akka qabdu Itoophiyaan warreen meeshaa kaasanii bosona jiranis dhufanii akka mari'achuu danda'an mari'atanis immoo filannoo kanaan yookaan mootummaa karaa filannoo duwwaatiin argamu akka ijaaran akkasumas immoo ijaarsa sirna dimookiraasii keessattis gahee mataa isaanii bahu akka qaban kana kaasaa turan jechaadha. Hayyee waan itti dabaltu meeshaa amma faajjii bilisummaa Afrikaa ta'uu isheeti kan isaan kaasan Itoophiyaan waan durii sana yaadachuu qabu walabummaa Afrikaa mirkaneessuu keessatti cunqursaan koloniin ofirraa Afrikaan akka isheen fonqolchitu gochuu keessatti Itoophiyaan fakkeenya ta'uu ishee kan isaan kaasanii kan biraan immoo rakkoo Afrikaan furu waan jedhu kan keessatti mul'atu ta'uu isaati kan isaan kaasan. Kanarraa ka'uun Itoophiyaanonni filannoo akkasii kana filannoo seenaa keessatti yaadatamuu danda'u jedhanii kan isaan kaasan kan biraan immoo kanarraa ka'uutiin kanaa booda gara mariif marabbaatti illee deemuu akka qaban. Itoophiyaanonni dhimma isaanii kan akka ittiin furachuu akka danda'an filannoo kanarratti argisan waan jedhu kan isaan gabaabinaan isaan kaasan jechuudha. Kanaaf keessumaa wanni Afrikaadhaaf fakkeenya ta'uu danda'u Finfinneetti Itoophiyaatti raawwatameetu kan jiru keessumaa sirna diimokiraasii amma shaakala ardii Afrikaa keessatti diimokiraasiin sadarkaa shaakalaarra kan jiru gatii ta'eef hojiin asitti hojjetame bu'uura gatii ta'uu danda'uu fi kun isiniif hin dhiisnu kan isaan jedhan illee kanaafidha. Dubbittiin qoosaa fakkaattu malee isiniif hin dhiisnu wanni isaan jedhan wanni as Finfinneetti hojjetame giddugalli Afrikaanotaa as gatii ta'ee fi asii hojiin fakkeenyummaa gaarii qabu hojjetame biyyoonni Afrikaa irraa barachuu danda'u wanni jedhu walii galaan wanni isaan kaasan filannoon Itoophiyaa keessatti gaggeeffame illee haqa qabeessa hirmaachisummaa fi diimokiraasummaa kan qabudha kan isaan jala muranii kaasaa turan jechuudha. Egaa gara dhumaatti kan fidaa jirru filannoon filatameera. Sagaleenis kennameera. Ammaaf ebeluutu injifate jechuu dadhabnu iyyuu malee. Garuu inni filatame yeroo ammaa kan boriitu aangootti dhufuu danda'a. Uummata isa filate kanaaf uummata amma sa'aatii 6 haga sa'a 8tti dhaabatee sagalee kenne kanaaf akkamiin tajaajiluu qaba maaltu irraa eegama bor tokko aangoo qabachuun hin hafu gatii ta'eef. Kanaaf ilaal muummichi ministeeraa kaasanii turanii guyyaa filannoo sanarratti bashaashaarraa gaaffii gaazexeessitoonni gochaafii turanii anamma nama warra amma filatameefan yaaddaa jedhan warra filatameefan yaaddaa maaliif jennaan immanni kun imaanaa guddaa isinirra kaayeraa jedhan kun immoo dhugaa qabatamaati dhugaan qabatamaa kun maal uummanni amma kanaa galmaa'uusaa galmaa duwwaa miti bahee filachuusaa filachuu duwwaa miti immoo halkanan gammaatamma jette kan sa'aatii sana hunda taa'ee eegu nuyi hundi keenya asuma istiidiyoo isaa ta'u malee sa'aatii meeqarraa kaanee akka seennee anke kuni aarsaan hanga kana kan itti kaffalamee fi namni naga barbaada. Namni siyaasa Itoophiyaa kana ammayyeessuu barbaada. Aadaan siyaasa Itoophiyaadhaa gara dimookiraasii guutuutti akka ce'u barbaada. Adeemsi sirna dimookiraasii immoo yeroo gaafataa wanta halkan tokkoon ta'u miti. Haa ta'u malee imaana uummataa kana dhaga'u. Uummanni Itoophiyaadhaa paartilee morkattootaas haa ta'u paartii biyya bulchus haa ta'u isaan dursa deemee jira jechuu hin dandeenya. Maaliif jennaan ergaa qaba wanni kun ergaa dhoksaallee qaba. Ergaan dhoksaa inni qabu maali? Nagayeeraani waraanni nagayeeraa. Afaan qawwee nagayeeraa. Afaan qawwee nagayeeraa nagaan barbaadaadha. Nagaan immoo adda addaatti boora'e kuniin guutumaan guutuutti karaa filannoo fi karaa nagaa qofaan akka raawwatu araara barbaannaadha. Kanaaf paartiis haa ta'u mootummaas haa ta'u abbaa fedhe haa ta'u kan aangootti dhufuuf deemus kan immoo uummataan bakka bu'ee paarlaamaas haa ta'u caffee seenu kamuu itti gaafatamummaa guddaa fudhateera jechuudha. Akka durii sanaa seenteetumaa paarlaamaa irratti piroosiijarii eegdee yeroo eeggattee baatotoon taane amma uummata kanaaf dhaabbachuu uummata kanaaf dubbachuu adaraa uummanni sitti kenne yookaan imaanaa uummanni sitti kenne halkanii guyyaa otoo hin jedheen hojjechuu akka gaafatu imaanaatti kenname jechaadha. Kanaaf bu'aa filannoo kana maaliyyuu haa ta'u maal eenyuyyuu fudhatee hojiitti akka qabu agarsiisa. Waan itti dabalu tokko akkuma nama jedhe kana bu'aa filannoo kana mirgi yookaan immoo walabummaan uummataa eegamuu akka qabudha kan Uhuru Kenyaataallee kan isaan kaasanii qaamoleen diddaa kan isaan kaasan inni lammaffaan immoo biyyi lafaa kuni yookaan immoo addunyaan gara fuulduraatti deemta rakkoon jirus xaxaama deema yookaan immoo cimaama deema kanaafuu kanaan dura rakkoo keessa jiru miti mootummaa uummanni kun rakkoo kana keessaa na baasuu danda'a gara fooyyaatti biyyi kun ce'uu kan dandeessu tokkoof tokko daandiin kun kanadha daandii kanarraa immoo yoo jallattan immoo anis mirgan qabutti fayyadameeni waan hin barbaadu hojjechuun danda'a waan jedhu erga dabarseera jechuudha. Ergaa kana immoo abbaatti kenname imaanaa abbaatti kenname kanatti imaanaa nyaachuu fi dhiisuun ikkoon abbaati. Kanaafuu wanta hojjechuu qabu hojjechuun dirqama jechuudha utuu hin jaallatiin.
Hayyee keessumaa uummanni sa'aatii 18 dhaabbatee si filate sa'aatii meeqa tajaajiluuf akka qophooftu abbaatu beeka. Nu waajjirri nu qabnu. Maaliif sa'aatii 18 dhaabbatee sagalee sitti kenne imaanaa sii kenneera sa'aatii 24 yookiin sana wanti tajaajiluun dhimma abbaa aangoo qabateeti. Kanaaf kun hojii maneedha jechuudha. Egaa paartileen siyaasaa hedduu turmaate. Injifatamuu fi injifachuun waan jirudha. Ishee kana akkamitti fudhatan eenyurraa maal ta'e gama jennee agolamnu. Tole egaa akka waliigalaatti iyyuu yaadni dhumarratti kaafte kuni uummanni keenya imaanaa eenyumattuu kenneera. Paartileen morkattootaa jiru, paartiin biyya bulchu jira, isa dhufu jechuu kooti. Qaamoleen siivilii jiru, akkasuma miidiyaan jira. Nu ilaallee gahee gamuu jira jecha maaliif jennaan taatota siyaasaa keessa warra tokko waan taaneef jecha. Kanaaf namni hundumtuu yeroo isaa kennee uummata kana tajaajilu akka qabu irra deddeebiidhaanis iddoo adda addaattis taajjabdoonnis kan kaasan kanuma jechaadha. Kanaaf isa kana fudhachuun nurra jiraata. Lagachuu irratti hirmaachuun murteessaa akka ta'e hojjechuun uummata kanaaf bu'aa buusanii ani kanan sii fide jechuutu irra dursa kamirra haasaarra jecha wanti xinnoo sana goona jennanii waadaa galuurra ammatti uummata Itoophiyaa fuulduratti dhiyaattee moo'uudhaaf filannoo sattaan irratti waa hojjettee qabatamaan agarsiisuus irra jiraata jecha. Hayyee bakka ilaafilaammeetiin aangoo arra dhaban booris argachuu hin danda'amu waan ta'eef obsaanii waan waloo waan Itoophiyaa waliin hojjechuu danda'an irratti waliin hojjetanii waan garaagarummaa irratti immoo garaagarummaa kana bakka itti mootummaan yookaan immoo kan filatame kun bakka itti balleesse bakka inni itti dogoggore immoo gaafa filannoo duwwaa yeroo filannoo duwwaa tun ta'anii kontiinasii yookaan immoo itti fufiinsaanii qeequutiin biyya kanaa fi lammiilee Itoophiyaa fi Itoophiyaan akka isheen guddattuu fi gumaacha isaanii ba'uu qabadhee yaada. Hayyee egaa keessumaa boordiin filannoo biyyaalessaas iddoowwan hanqinni tokko mul'atanitti ibsa kennee tarkaanfii fudhachaadha kan inni ture kun cimee itti fufuu qabaadha. Maaliif aadaa diimokiraasii kenna gabbisuu guddisuun shaakalarra jirraadha mootummaanis kan jedhaa jiru gatii kanaaf qaamoleen muraasni namoonni muraasni gocha dogoggoraa raawwachuu danda'u. Gochoon dogoggoraa namoonni muraasni raawwataniin mufachuun nurra hin jiru. Isaan kun kan namoota dhuunfaa ta'uu danda'a gatii ta'ee fi boordiin filannoo biyyaalessaa maal hojjete inni maal hojjechuu qaba kan kaleessa jalqabe yoo cimsee itti fufe diimokiraasiin gamatti hawwinu sun dhiyaachuu danda'a gatii ta'eef kan irratti xiyyeeffannoon yoo hojjetame waan gaariidha jedha anis gama kootiin jechuudha. Ardaan keenya irraa kanan gammaatti isin biraan geenyiraam mari'achaa kan si waliin turres Bayyanaa Taaddasaa Zallaqaa Waljirraa fi Mangashaa Daargeetiin isinis waan waliin turtaniif galata guddaa qabdu horaa bulaa deebanaa isiniin jenna.